Maali immoo amma kana? Indee kono. Yaa onnummaa xiqqoo nama mudate beektaa gaafa jaarsarraa fagaatan. Aizosh anchi lamaan iyyuu aizosh. Mariyaam. Settel. Akka maallasanya ante dhugaa humna nabaara. Innummaa haala innoo akkasuma nama dhukkubeedis. No, ante no, si kaleessi hospitaala akkan ture beektamni waa biraa miti kun. Mana rifeensaa deemuu barbaadeen dadhabaara bakka of na jibsiisaa. Na dhufamoori? Dhufamoori? Lakki. Maaliif? Jechuudha maaliif? Fayyitee ati? Amma fayyee bakka. Andumaa naanii xumurree baanee ta'e maal jirtaatu? Amma xumurree baanee ta'e maal jirtaatu? Amma uffatanii ichaa turte miti eenyee dhugaa? Dhukkubaara bakka ammas si rukutu hin naqini. Emarra ay kai dhaqi roobe andi anima kootne nan dhaqamata dimaata. Adonai ma brother na gaba ski ko ski Adonai las gaba. Iya tu pagaja. Kan ay kazi wala soretti ni solan faana tonta ni na faana argi. Biko. Nasti? Nasti biko. Biko. Gan lagodi ibu. Bahasa desa air gitu jadi di video banyak. Video malu kan benar. Hari kemudian jadi karena bodoh soalnya panas tontar sore ini nama air gitu jadi. Ani na ummata kun barbaadu sisa sinin barbaadu. Koona ala ku yamarreen kono ani ummata ani namni tokko barbaadu bakka isa kanas isa sanis sin barbaadu. Yoo anaan dhiistalee yaa sabraan barbaadda jedhee. Ay bakka wanta jiru hundumaa kasii booda viidiyoon nuti. Thank you Adonai ko. Kana booda ammaa sorry. Maali? Akkas jedhamu hin qabu kan. Amma waa barbaaddu sii ta'e kaasii imma. Araan gadde bakka amma naaf bakka tamachitoonyaa. Sitti tamacha'uuf dhiisu isaanii ijjannoon koo kanuma bakka lamaan keessan iyyuu hin barbaadan. Akkasitti waan ta'an ammaan waan an argadhu naa ta'e fuudhani wanta nuuf sooretti gidduu jire duraan gidduu ture firaankiidhaa jedhe. Annaan ምንድን ነው የሚጠብቀው ታዲያ? Akkasitti walii galtanii garuu siif jecha gadi ba'ee piraankiidha jedhee gurbaan kun gaafii hedduu natti uumaa jira. Oh my god. Oh my god. Ani piraankiitti dura piraankiitti deemu garuu. Maal takkana salachee beektaa ammaa biigoo? Maaltu si dalakeessa? Ajandaa ta'uu bageetaas akkitti ni jibbisiisaa jiru geetaan yuutuubii kallaan maqaadhuma koo dhaamuun arga indeet hindaas xallay. Yaa annimman akkasiin manuma jira kan sooreetu abshiraa jira. Gidduu kana mee qabbaneessaa dura maqaa koo lafa kaati. Qabbaneessaa bakka. Adonai. Oye Vigo. Oye my brother. Sorry. Welcome. Juga ukusan cuma kagak. Aku ni darah. Ini lalamu kalau mereka. Vigo. Ini pun lalamu kalau mereka. Ya, nanti lepo amadan dulu berarti ya. Mana ratur dia dah. Ada tahun lawan dua ini dah. Sudah ini kalau ya, yang lima puluh mana. Ini saya kira hari dah berapa betul.
Lagi. Hukumni lamaan keessanii rakkoon qabu garuu hukumni sooree ilaalamuu qaba. Beektaa gidduutti sooree miidhamtuu ta'uu hin qabdu beektaa? Haadha isaatti na dhufannaan na dhufee nama hojii jira. Wanti humnaan jedhumaan sooree asirratti maal jetta sooree? Hubayyuu hin jedha. Dhukkubsachuu hin qabdu beektaati gidduu kanatti sooree. Gidduu kana lamaan Carraa ta'een immoo dhukkubsadhe malee. Sama maal beektaa doona? Waan gaafanne sponsor namni gaafanne hojii argina kana booda viidiyoo namni itti sooriti. Sooreen garuu duratti viidiyoo malee teessu har'a bakka dhukkubeera jechuudha beektaa? Har'a viidiyoo balchofattee teesse. Xiqqoo komaandii jedhu. Amma bakka dekoreeshinii keessa namni ba'aa jirti waan. Afaan keessee maal dabbara? So kanaaf hin jedhe Abiiko maal akka ta'e beektaa duratti yeroo baay'ee hordofaa ishiitti beektaa gastii ishee galee hin beeku. Viidiyoo kana baatee teessi sooreen baay'ee bareeddi beektaa? Baay'eetu qaamaan argite immoo banna. Etu qaamaan argite. Afaan qabadhu gurbaa afaan qabadhu asiinoo akkana osoo odeessi. Qaamaan ijaatti foonaa Qabadhu mucaa. Atillee beektaa yeroo silaatu mucaa kana baay'ee jaalatta Abiiko. foonaa dhagu. Ishee immoo Abiigoo. Abbi baay'ee si mararti natti fakkaata yeroo laa. Simarratti maalidha? Hara nagaan ooladhaan viidiyoo maaliitan ba'a viidiyoon baammoo cufa. Ara sooree viidiyoo bahe maataan. Baadee kun siruma bal'isite bira sirraati Abiiko. Sooree foonaa dhagu miskiina maduu. Maanni garuu maaltu jira miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarra waan deddeebi'uu argeen ture. Inni deddeebiti koo wanti jijjiirummaan isaa badabbara ture fiiksi gooneerra amma finneerra. Si taanaan inni ise malee piroomeeshinaalis irratti ani jedha ture garuu Abiikoo gaafa jedhamu argina inni ise beektaa. Amma beektaa soolanis xiqqoo haree ture. Gaafa dhumarratti beektaa gaafa namni namatti haalumoo beektaa waan tokko. Aanan waan hundumaa maal godhee cufa beektaanis uummata kana firaankiidha jennee jedhamu. Wanti jechuudha wanti sooree naam gidduu firaankiidha naam jedhu jechuudha bakka kana boodaadha jiru jechuudha. Ayi amma garuu waan si gaafachuu barbaadu Abiikoo wanti kun dhuguma firaankiidha moo isuma qubna gara ilmoo namummaa isuma dhugumaati. Durallee firaankiin turre amma garuu sooraan firaankiitti jijjiiru. Yaa'u iskii bakka firaankiitti jijjiiramu firaankiidha inni kana booda. Firaankiidha inni kana booda. Akkasuma goona kamaal goona. Firaankiidha garuu mi'a natti himati. Durallee hin turre ግን amma bakka firaankiitti jijjiirame ka firankii goonuuti. Ani baazoo keessaan si daawwalee si gaafachuu kan ture beektaa? Amma garuu gastii keerra nagashuuf galatoomi. Kun soola wajjin beektaa aatii fi soolanii kanarratti wal loluu sin qabdani beektaa? Nama sirrii dhugaa rabbi. Walitti bu'uu sin qabdanii murteessaan isin gidduu jiru sinumadha. Ani hiikuu danda'u ani hidhuu danda'us ammuma kanayyuu dhugaamti isaayyuu mul'achuun qabus amma kana baay'atees haasa'amuu qabu ture Abiikoo. Ayi bakka nuti amma akkoo fiiksi goonee bakka sooraanis viidiyoo hojjetee jira. Anis viidiyoo nan hojjeta. Sooreen isaa hojjettu bakka wantichi afura bakka furra fiiksi goone kana booda. Okay wantichi akkamii wantichis እንዴት ነው? Ayi bakka noormaali akkasumatti furra sooreen faana sooreen waan yaadduuf. Ati biyya Addis Ababaa hirtamete Abiikoo? Finfinnee jira. Okay ani immoo Bishooftuu jira beras. Okay. Biyya keessa jiraani. Bishooftuu gara Geetisheetii yoo dhufte ani achitti na argatta. Warrooti giriiddoon bannaadha. Ayi nuuf soolan beektaa hiriyaa jechuun amma iddoo tokkotti wal baree yookaan manaa miidhamte hiriyaa. Okay. Nuuf soolan immoo iddoo tokkotti dhalannee maatiin kinnaa buna minaan wajjin ollaadhaaf jechuun danda'ama bakka annaa. Okay.
Maa kootti gaafa inni nareen fa'aa naannoo ifaa jiran gurguruu gaafa naannoo turre. Amma bakka hiriyaa mara jechuun danda'ama. Okay. Ammati ajaa ishee duratti inni siree si gara ba'aa ture ba'aa jirtu jechuudha amma. Galgala dhufeen ture siree sinaan saatu. Guddattee dachanii irratti fakkaata beektaa yeroo itti ilaalu abiiko. Iski kana booda maal goona beektaa? Jechuun Firaankiidha jennee kana booda Firaankiidha. Garuu Firaankii miti miti gaantichi. Firaankiin turre beektaa viidiyoo gidduutti ta'u viidiyoon akka sooree wajjin viidiyoon namni jennee biratti kan nuti hojjetu. Okay. Gabaadhaan viidiyoo hojjechuuf akkuma noormaalii guyyaa maqaan viidiyoo hojjechuuf mana sooree qaamni deemee sooree sarpiraayiz gochuu jedhee. Gabaadhaan ababaa namni gaafannaafu sooree waamota kan biraa namni kaaste. Okay. Naa bakka achumarraan dubbichi babal'ate malee akkasii yaadne beektan gochuu namni yaadeen jiru achumarraan babal'ate bakka haalli waan isaanii keessa galanii. Waan hin taane keessa galtaniitu viidiyoo inni mucaan sirkutee sanarra ilaaleera beektaa? Inni riilee sirrii maa jiru? Dhimma sirriidha. Iski check godhi yaaduna keessa naaf. Nu wayya miti. Keessa naaf suura baay'ee siraa keessa naaf. Silkii kennaa kenni garuu gabaabsaa beektaa sinii Oromoodha tokkodha. Happy my brother. Ati aarii kee ishee durii ba'aa jirta beektaa isheen si gara fasada. Hai bakka kana booda fiksi godhee soorata viidiyoo hojjeteera. Anis Firaankiin jedhee waan du'aa cufee baay'ee anis bifa manan gaafa. Sooliin baasoo viidiyoo hojjeteera beektaa inni waan yeroo duraa wanti dhugaan hin jiru. Fooloorsi akkas akkasii wantoota akkas akkasiif jecha ol barreeffamni jedhee akka hojjeteera akka ganama tokko argeera. Sirriidha beektaa. Aariinis jiraachuu kan dandeessu gaafa waan. Wanti dhugaa ta'e jiru dheerannis. Waan akkasiitu wanta jiruuf wanta kana gadi qabaa gabaabsaa bal'inaan immoo naasofna keessaa na dubbise addi ishii haala iyyaatu. Na dubbisi galgalarree yeroo wanti cufattee baate soolan jalaa ture midhee beeyta. Seenne garuu achi wala taa'ee tansi dhaggeeffachaa ture si dubbisa keessaan ishii. Ayyee bakka sinaa soona. Yaa biyya soolan dhugaa rabbii nama gaariidhaan akka ta'anii jechuun wama soolaniitiin namni akka kotti waa siyaasessu.